Ayyee daawwattoota jalatamoo kabajamoo daawwattoota jalatamo kabajamoo gad deebine oduu amma nuun baatattu jira oduu amma arganne oduu Finfinnee irraa amma dhufte jechuun qabannee isinii dhiyaannee jirra oduu breaking news oduu isinii qabannee dhufnee jirra mee qoqooda faffacaasaa waliin gayaa oduu amma dhuftettuu jira jechuun mootummaan Ashagree yookaan ammoo mootummaan Abiy Ahmed eegumsa Jawaar Mohammad kaasun dhagahamee mirkanaa'ee jira. Jawaar Mohammad eegumsi isaa ka poolisiin federaala dhiyeessu guyyaa har'aa kaasee dhaabbatee jira. Oduu kan isinitti himuu dhufee jechuun maaliif wanni kun ka'e Oromoon maal godhuu qaba waan jedhurra haasa'uu deemna. Eegumsi jechuun Jawaar Mohammadiif godhamu ka poolisiin federaala dhiyeessuuf kahee jira. Kan irra isinitti himuu deema waan takka lama. Faffacaasaa waliin gayaa. Daawwattoota jalatamoo fi kabajamoo yooyyaa ana haa dhufuuti. Akkam nagayaa fayyaa jirtu. Breaking news oduu guddaattuu Finfinnee irra dhufaa jira. Oduu guddaattuu Finfinnee irra yeroo ammaan tana dhufe miidiyaan biyyaa ki qabatetti miidiyaan biyyaa ki gabaasaa jirutti guyyaa har'aa kaasee eegumsi aktivistii hayyuu siyaasaa xiinxalaa daayirektarii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii ka duraanii ammaan tanatti ammoo miseensi Kongireesii Federaalistii Oromoo ka Oromiyaa bakka adda addaa keessatti duula na filadhaa geggeessutti jiru ka uummata wal argaa jiru hayyuun gameessi dargaggeessi Oromoo lafa ol dhufu ka siyaasa Itoophiyaa sochoosu ammaan tana ka maqaan isaa Jawaar Mohammadii eegumsi isaa ka mootummaan Abiy Ahmed ka mootummaan federaala poolis komishineriin biyya suni dhiyeessu dhaabbatee jira. Jawaar Mohammad irraa kaasee eegumsa mootummaa Dr. Abiy Ahmed hin qabu. Kanaan duratti eegumsa Jawaarii kana halkan qixxeen irra kaasuu fi yaaliin godhamee yeroo sani dubbiin sun balaa hedduu dhaltee namni hedduun du'u, namni hedduun miidhamu, namni hedduun jiruun isaa gaaga'amu namatti nan bilbilaa jira. Yeroo sanitti aggaammii ajjeechaa Jawaar Mohammad gubbaattu yaadameeni aggaammii ajjeechaa Jawaar Mohammad gubbaatti godhameen poolisii halkan qixxee kaasuuf yeroo yaaliin godhamee rakkoo suni wal qabate jechuun bakka Oromiyaa adda addaa keessatti jeequmsa kaheen namni hedduun miidhamu ijjeefamu namni hedduun madaa'u gabaasnee turre. Har'a ammoo jechuun gaagaamiinsi gosuun hin jirre walii galteettu godhame jechuun Jawaar laf jalattu itti himame mootummaan Abiy Ahmed mootummaan Dr. Abiy Ahmed eegumsa Jawaar Mohammadiitiif dhiyeessaa ture. Eegumsa Jawaar Mohammadiitiif qopheessu guyyaa har'aan tana irraa kaasee eegumsi takkalleen godhamuuf hin deemu is qofaa miti warri maqaa siyaasatiin biyya san keessattuu galanii socho'an falmitoota hundaayyuu irra eegumsi warri qabu jechuun akka hafu godhamee jira jechuun kun oduu jechuun OBN qabatee ammaan tan bahe jechuun aktivistii rogeessii Oromoo beekamaan xiinxalaan siyaasaa daayirektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii ka duraanii Jawaar Mohammad amma kana miseensi jechuun dhaabbata Kongireesii Federaalistii Oromoo ka lammummaa Ameerikaa dhiyoo tanattu deebis Jawaar Mohammad eegumsi inni qabu mootummaan Itoophiyaa kin dhiyeessineef dubbatee jira. Jawaar Mohammad eegumsi mootummaa Ameerikaa illee argachuu hin danda'u maal jennaan lammummaa mootummaa Ameerikaa dhiyoo kanatti deebisee jira. Kun akka malee rakkoo yaaddessaadha rakkoo guddaadha. Haa ta'uutii malee wanni kun mootummaa fi gareen Jawaar Mohammad durattu itti himamee wal mari'atamee jira. Jawaar Mohammad karaa Facebookitiin dhaamsi dhaameni hin sodaatina wanni kun jechuun walii galteen godhanne maali waan jedhu dubbatee nama jechuun tasgabbeessuu fi carraaqaa haa jiraatu malee rakkoo waan kana rakkoo akka malee wal xaxaatii rakkoon kun rakkoo akka malee guddaati mee jechuun isin qoqooda dhaamsi jechuun oduu kana oduu amma kana jechuun OBN irraa dhufee video isa na dhaqqabee jira video isa qopheeffadhee jira video isa isiniin gaya
Jawaar Mohammad irraa kaasee Jawaar Mohammadiif taasisaa ture kaasuu ibsee jira. Koomishinichi dhaabbilee morkattootaa siyaasaa kamiifuu eegumsa akka hin kennine beeksisee jira. Odeeffannoon kun koomishinii poolisii federaalaa irraa nu ga'e. Daawwattoota keenya OBN irraa oduu tamsaasa kallattiidhaan isin biraan ga'aa jirru akkuma itti fufeetti jira gara oduu sattaanitti darbaa. Koomishiniin poolisii federaalaa eegumsa obbo Jawaar Mohammadiif taasisaa ture kaasuu ibsee jira. Koomishinichi dhaabbilee morkattootaa siyaasaa kamiifuu eegumsa akka hin kennine beeksisee jira. Odeeffannoon kun koomishinii poolisii federaalaa irraa nu ga'e. Daawwattoota keenya OBN irraa oduu tamsaasa kallattiidhaan isin biraan ga'aa jirru akkuma itti fufeetti jira gara oduu sattaanitti darbaa. Koomishiniin poolisii federaalaa eegumsa obbo Jawaar Mohammadiif taasisaa ture kaasuu ibsee jira. Koomishinichi dhaabbilee morkattootaa siyaasaa kamiifuu eegumsa akka hin kennine beeksisee jira. Odeeffannoon kun koomishinii poolisii federaalaa irraa nu ga'e. Koomishiniin poolisii federaalaa eegumsa obbo Jawaar Mohammadiif taasisaa ture kaasuu ibsee jira. Koomishinichi dhaabbilee morkattootaa siyaasaa kamiifuu eegumsa akka hin kennine beeksisee jira. Odeeffannoon kun koomishiniin poolisii federaalaa eegumsa obbo Jawaar Mohammadiif taasisaa ture kaasuu ibsee jira. Koomishinichi dhaabbilee morkattootaa siyaasaa kamiifuu eegumsa akka hin kennine beeksisee jira. Odeeffannoon kun koomishiniin poolisii federaalaa eegumsa obbo Jawaar Mohammadiif taasisaa ture kaasuu ibsee jira. Koomishinichi dhaabbilee morkattootaa siyaasaa kamiifuu eegumsa akka hin kennine beeksisee jira. Odeeffannoon kun koomishinii poolisii federaalaa irraa nu ga'e. Hayyee daawwattoota jalatamoo fi kabajamoo oduun armaa olitti isin dhageettan kunini jechuun OBN qophii afaan Oromoo gubbaatti koomishiniin federaalii akka ibsa har'a jechuun miidiyaaf kenneen dubbatetti eegumsi Jawaar Mohammadii fi godhamu guyyaa har'aan tanarra kaasee jechuun dhaabbatee jira. Is qofa miti dhaabbilee dorgomtoota warra jechuun isaan barbaadanii jechuun dhaabbitoota falmitoota hundaafiyyuu eegumsi godhamu har'irraa kaasee dhaabbatee jira. Jawaar Mohammadii kan irratti karaa Facebook isaatiin dhaamsi dabarsee jira. Wanni kun jechuun waliigalteen godhamtee hin sodaatina waan jedhu jechuun nama tasgabbeessuu fi carraaqaa ture jechuudha. Daawwattoota jalatamoo fi kabajamoo jechuun Jawaar Mohammad eegumsi isaa har'irraa kaasee kan inni qabu kan mootummaan dhiyeessuu fi eegumsi isaa irra dhaabbatee jira. Jawaar Mohammad har'irraa kaasee eegumsi waan takka hin qabu. Jawaar Mohammad daqiiqa 26 duratti nagaa jirra koomishinii poolisii federaalaa waliin mari'annee waliigalteedhaan murtiirra gahame hin yaadinaa jedhe dubbatee jira. Nagaa jirra koomishinii poolisii federaalaa waliin mari'annee waliigalteedhaan murtiirra gahame hin yaadinaa jedhe dubbatee jira. Daawwattoota jalatamoo fi kabajamoo Jawaar Mohammad eegumsi mootummaan federaalii mootummaan Abiy Ahmedii poolisiin federeeshinii yookaan poolisiin federaalii Jawaar Mohammadiitiif eegumsa godhu har'irraa kaasee dhaabee jira. Eegumsi Jawaar Mohammad har'irraa kaasee jiru dhaabbatee jira. Jawaar Mohammad eegumsa mootummaa Ameerikaallee hin qabu. Filannoo Itoophiyaa keessatti dorgomuuf jecha paartii kafaa'uuf dorgomuuf jecha eegumsa jechuun mootummaan Ameerikaa sila akka lammii Ameerikaatti isaa dhiyeessullee jechuun lammummaa Ameerikaa keessa bahuudhaan yookaan lammummaa Ameerikaa deebisuudhaan eegumsa Ameerikaallee argachaa hin jiru. Oduun guddaan oduun Oromoof tahu eegumsi Jawaar Mohammad har'irraa kaasee harka Oromoo bal'aa jira. Eegumsi Jawaar Mohammad har'irraa kaasee harka qeerroof qarree Oromoo jira. Eegumsi Jawaar Mohammad har'irraa kaasee harka abbootii gadaa Oromoo jira. Eegumsi Jawaar Mohammad har'irraa kaasee harka dureeyyii abbootii qabeenyaa Oromoo jira. Eegumsi Jawaar Mohammadii harki rabbii jira. Du'aayi haawwaniif abbootii amantii Oromoo jira. Eegumsi Jawaar Mohammad har'irraa kaasee harka dayaaspooraa Oromoo jira. Hawaasii Oromoo ka dayaaspooraa akkamiin Jawaar Mohammad eeguu dandeenya? Akkamiin nagaa Jawaar Mohammad mirkaneessuu dandeenya? Maal godhuu dandeenya? Akkamiin horii buusuu dandeenya? Abbootiin gadaa Oromoo, abbootiin gadaa Oromoo, haawwan Oromoo, qarreen Oromoo, qeerroon Oromoo, namni barate Oromoo, qabaatan Oromoo, namni mootummaa keessa jiru ka Oromoo, Jawaar Mohammad yeroo kana eegumsi mootummaa Itoophiyaa hin qabu. Jawaar Mohammad eegumsi mootummaa Ameerikaa hin qabu. Nagaa Jawaar Mohammad eeguu irratti dirqamii gurmuu yookaan gateetti ceekuu Oromoo gubbaatti kufee jira. Oromoon eegumsa Jawaar Mohammadiitii fi godhamu jechuun haala akkamiitiin godhama? Gargaarsi kun bifa akkamii qabaachuu qaba?
amma dirqamii jawaari mootummaa irraa gurmuu uummata oromoo jechuun gateetti uummata oromoo irratti kufee jira yaa oromoo bakki jirtan hundattu jawaar Muhammad eeggadha maalifi jawaar Muhammad gubbaadha tiknii yookaan ammoo eegumsi godhamuuf irra kahuu danda'e torbaan tokko